Balballoonni kan simbiraan geenyu jalqaba irratti dhaabbanni Itiyoo Teleekoom akkuma hojii milkii qabu Itoophiyaa dijitaalessuu irratti hojjetee naannichaas kan hojjetu akka ta'e pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa himaniin. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi hooggantoonni naannoo giddu gala Itoophiyaa muuxannoo Itiyoo Teleekoom godambaa yaadannoo injifannoo Aduwaatti argamuu daawwataniiru. Daawwannaa kanarrattis hojii raawwachiiftuu olaantuun Itiyoo Teleekoom Taamiruu dabalatee hooggansi olaanoon dhaabbatichaa biroon argamaniiru. Dhimma kana Baahiluu Geetaachoo akka taanutti nu biraan gaha. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi hooggantootni naannoo giddugala muuxannoo Itiyoo Teleekoom gola hambaa yaadannoo injifannoo Aduwaatti argamu daawwatan. Pirezidaanti Shimallis Abdiisaa fi jilli isaanii teekinooloojiiwwan teleekoomii durii irraa eegalee hanga guddina neetwoorkii labata shanaffaatti jiru daawwataniiru. Kutaalee kenna tajaajila ammayyaa neetwoorkii dhaloota shanaffaatti gargaaramuun tajaajiloota smaartii barnootaa, wal'aansa fayyaa, qonnaa, turizimii, albuudaa fi galii mootummaa sassaabuuf teekinooloojii gargaaru daawwataniiru. Adeemsii fi saffisni guddinaaf jijjiirama Itiyoo Teleekoom agarsiisaa jiru kan dinqisiifatamu ta'uu kan dubbatan Pirezidaanti Shimallis mootummaan hojiiwwan dhaabbatichaa waliin hojjetaa jiru daran cimsuudhaan naannoo Oromiyaatti tajaajiloota laataman si'eessuuf ni hojjeta jedhan. Bara kana galii gama teeleebirriitiin sassaabuudhaaf hojii jalqabne bu'aaf fakkeenyummaa qabu fidee jira. Mallaqa guddaa gama saniin bara kana sassaabne jira. Sana caalmatti guddisuudhaaf irratti hojjechaa jirra. Gama qonnaatiinis qonna keenya caalmatti oomishtummaa isaa dabaluudhaaf fi dorgomaa gochuudhaaf itti gargaaramuudhaafis irratti hojjetamaati kan jiru. Barnootaanis dijitaal kilaasruumii ijaaruudhaan barattoota keenya gahuu isaanii dabaluudhaaf piroojeektii bocnee wajjin hojjechaa jirra. Fayyaa irrattis haala wal fakkaatuun irratti waliin hojjechaa jirra. Kaadaastara lafaa irratti tajaajiloota magaalaan kennu irratti sadarkaa olaanaatti bu'a qabeessa gochuudhaaf haala adda ta'een xiyyeeffatamee irratti hojjetamaati kan jiru. Akka waliigalaatti dhaqqabummaa keenya guddisuudhaaf tajaajila mootummaan kennu fooyyessuudhaaf tuttuqqaa namaarraa bilisa gochuudhaan rakkoo gama saniin uumamu hiikuudhaaf hundaa ol immoo uummanni keenya rakkoo tajaajilaa jiru irraa hiikkatee caalmatti bu'a qabeessa akka ta'u gamoondhaan bu'a qabeessa akka ta'uuf irratti hojjetamaa kan jiru. Gama kanaan Itiyoo Telekoomiin geenyumaan bakka hin bu'amne taphachaati kan jiru. Keessattuu kennoota tajaajila manneen hojii mootummaa si'eessuu fi magaalota smaartii gochuu keessatti bu'aa argamaa jiru duuba qoodi Itiyoo Teleekoom guddaa ta'uu kan dubbatan Obbo Shimallis hojiilee milkaa'inaa dhaabbatichi hojjetaa jirus galateeffataniiru. Hojiiwwan amma yoonaa jalqabnee fi bu'aa gaariin irraa argame keessattuu magaalota irratti tajaajila keenya ammayyeessuudhaaf kaadaastara iddoo hundatti hojjechaa jirra waan ta'eef daataawwan keenya sirriitti bulchinee caalmatti uummata keenya fayyadamaa gochuudhaaf xiyyeeffatamee irratti hojjetamaa kan jiru. Kanaaf har'aas asitti ilaallee bara hojiitti ittaanu kana keessatti caalmatti e-governance Oromiyaa keessatti isa baqachiisuudhaaf digitaalaayizeeshinii Oromiyaa sadarkaa barbaadamuudhaan gahuudhaaf dhaabbata kana faana walitti dhufeenyaan akkaataa irratti hojjennu irratti kan ilaalu ta'a. Amma irratti hojii hojjenne keenya keessatti deeggarsa gaarii ta'e kennuudhaan bu'a qabeessummaa mootummaa keenyaaf naannoo keenya uummata keenya irratti gahee guddaa taphatanii jiru. Carraa kanaan isaanis galateeffachuun barbaada. Daawwannaa giddugala muuxannoo Itiyoo Teleekoom kanarratti kan hirmaatan sadarkaa pirezidaantii taantuutti hooggantuun biiroo galiiwwan Oromiyaa Aadde Maskaram Dabbabaa teekinooloojiiwwan neetwoorkii ammayyaa Itiyoo Teleekoom hojiirra oolchaa jiru hojii galii sassaabuu keenya inni si'eessa jedhanii dhaabbaticha waliinis hariiroo keenya cimsuun itti fufna kan jedhan. Sudah tajaajilamaan keenya yookaan kaffalaan gibraa keenya bu'aa bahii tokko malee iddoo isaa ta'ee taaksii achumatti beeksifne innis manuma isaa ta'ee hojii isaa hojjechaa daldala isaa daldalachaa gibira isaa kaffaluu haala itti danda'u uumnee jirra. Kun warra itti fayyadame baay'ee fayyadee jira jechuudha. Ammaan boodas immoo beekumsi kun hawaasa keenya keessaa daduma galee fi faayidaa isaa haguma baraniin itti fayyadamuun guutummaan guututti waliin gahuun hin dhufa kan jedhu qabna. Obbo Muhammad Hajji itti gaafatamaa olaanaa damee gurgurtaa Itiyoo Teleekoom daawwannaan hooggansa naannoo Oromiyaa hojiilee Itiyoo Teleekoom naannicha waliin dhimmoota garaagaraa irratti hojjetu daran cimsuuf kan gargaaru ta'uu dubbatan. Hojii adda addaa daawwatuma naannoo Oromiyaa wajjin kanaan yeroo jalqabee hojjechaa jira. Hojii sanatti fufuufis hojii adda addaa waliin hojjetan sanaa fi haala mijaa'aa tokko nu fida jenneeti yaadna. Hojii hojjechaa jiru kana keessaati itti fayyadamaa kan ta'aa jiru mootummaa Oromiyaati. Kanaan duras hojii biiroo adda addaa wajjin magaalota adda addaa wajjin jalqabnee hojjechaa jira. Isa sana haala gaarii ta'een itti fufuu fi xumuruudhaaf baay'ee nu gargaara jennee yaadna jechuudha.
bal'inaan simbiraan keenya kabirootti yoo siin ceessu Oromoon nageenya isaa tokkummaan eeggachuun injifannoo gama hawaas dinagdeen argatee tikfachuun akka irraa jiraatu himame. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataatti konferensiin misoomaa fi nageenyaa taa'ameera. Dhimma kana kan hordofee waa'ila keenya Ergitaa Gonfaa dabalataa isaa akka ta'anitti nu biraan gaham. Konferensiin nageenyaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataatti mata duree nageenya hundaaf hundi nageenyaaf jedhuun taa'ameera. Marii kanarratti bakka bu'oonni hawaasa magaalattiif naannoo ishee darbeessa abbootiin amantaa abbootiin gadaa fi manguddoonnis hirmaataniiru. Jalqabbii konferensii nageenyaa kanarratti raawwiin hojii gama kanaan jiru kan joottan sagalee ciminoonni fi hanqinaaleen turan dhiyaataniiru. Rakkoolee nageenyaa akka kutaa magaalaa Sabbataatti ittisuu qofa otoo hin ta'in godinaalee ollaaf tumsa gochaa turreerra. Kana jaalatti hawaasa jaalattoota misoomaaf nageenya qabachuun cimsinee itti fufna kan jedhan bulchaa kutaa magaalichaa obbo Mariid Dhimmiruuti. Kutaan magaalaa Sabbataa daangaa dhaabama daangaatti jiroota sagalan darba keessatti rakkoo tokko malee daangaa keenya guutumaan guutuutti kabachiisuu qofa hin taane rakkoon xixiqqaa asii achitti uumamu. Sirreessuu bira dabarree godinoota guyyaa keessa deeggarsa adda addaa karaa qindoomina qabuun waliin taasisaa qoodee gaa'eetu. Dhimmi nageenyaa bu'uura misoomaa waan ta'eef kan eegamu qofa otoo hin ta'in Oromoof aadaa isaati. Kanaaf garaagarummaa ilaalchaa qabnuun maddiitti kan dhiyeessinu otoo hin ta'in tokkummaan wal taanee irratti hojjechuu qabnaa kan naaman itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya magaalaa Shaggar obbo Leenjisaa Jooteeti. Nageenya yeroo jennu waan salphaa fakkaata. Warri rakkatee arge, warri gabaa dhabe, warri dinnicha bitachuu dhabe, warri ashaboo bitachuu dadhabe, warri ijoollee isaa barsiifachuu dadhabe, warri bahee galuu dadhabe. Ollaa keenya jiraa dhaggeeffadha. Hin beektu. Kanaaf waa'ee nageenya irratti araarama tokko malee hojjechuun barbaachisaadha. Oromoon injifannoo hawaasummaaf dinagdee darbee siyaasaan irraa argate kana wareegama gaggaaleen booda kan jiran kantiibaa ittaanaa magaalaa Shaggar obbo Goyoo Galgaloo hundeeffamni magaalaa Shaggaris sirna Oromoo lafa qabsiisuu fi fayyadamummaa gama maraa Oromoo tiksuuf qooda qabu beekuudhaan hawaasni magaalichaas dagannaa tokko malee qaamolee nageenyaa waliin ta'uun eeggachuu akka qabu dhaamaniiru. Shaggar magaalaa siyaasaa qabsoo uummata Oromoo kaleessa gumaa itti basan gumaa mootummaan jijjiirama deebise. Bu'aa ida'amu warra wareegameef siidaa bakkoon danda'amuu hin danda'amu. Siidaan wal Oromoo bakkoo magaalaa Shaggarii. Shaggar magaalaa addunyaa keessaa Afrikaa keessaa dorgomaa taatu godhuuf ammoo nageenyi baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf akka magaalaa Sabbataatti akkuma kaleessa nageenya naan ture taate nagaa jabeeffachuuf nagaa eeggachuun baay'ee murteessaadha. Kutaaleen hawaasaa maricha irratti hirmaataniif qaamoleen nageenyaas hojiin ammayyoonatti qindoominaan nageenya waareessuuf hojjetamaa turan boonsaa ta'uu himuun fuuldurattis waan eegalame cimsanii kan itti fufan ta'uu dubbataniiru. Waa'ee nageenyaa hawaasumne waa'ee nageenyaa dhumu. Biyaan deema malee nambaatu waan ta'eef karaa fuulduraatis akkanumatti wal mari'annee oduu deemne wanti iddoo keenya keessa seenu hin jiru jechaadha. Jaarmiyaaleen dargaggoo magaalaa Sabbataa dhugaa dubbachuudhaaf hojii boonsadha. Isaan hojjetaa jiraniin hojii nageenyaaf addatti hojjechaa jiran waan salphaa miti. Boris iftaanis kanumaan akka itti fufnaa jira. Konferensiin nageenyaa fi misoomaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataatti taa'ame kunis koree gorsaa walabaa filachuunii fi waadaa galchisiisuun xumurameera.